محمد قافت سلمان وانتي كافي جوار محمد قافت سلمان أركي انترفيرت اللي نمني دينا عفو رابطي قافت سلمان أركي قافي أكنا جودو اسمين أينة نوبة الله أتي سياسة بحساب أما انتكوتو بي أنجتقوا جوار محمد اندو متى غيسين بليسا بافيتي مان تاني بجواري متى والبليسنا كم maal jechuudha nuti juwaar malee nama qabnu amma isaa kanatti sinigalee oromoon ni duutee moo maal taaniiti jennee waggaa meeqa guutuu waggaa afran kana callisee barboo oromoon tun hundi abbaan fedhitti taphatu ture takkitti juwaar baatii takka keessa dhufee dheengadduma bakka juwaar keenya dubbannaan bar biyyi sossootee bar laftii sossootee boo kana jechuun maali Jawaar Mohammed malee wanti taatu hin jirtu makiinaan Jawaar Mohammed malee hin oofamtu Oromiyaa keessatti naqna qabaate dhugan sitti hima qeerroo jajjabaan ni hidhamoonni ajjeesan jennu hunda gaafa Jawaar Mohammed gabbee dubbatu hundi gabbee dubbate jechuudha ciccimaan nu jalaa dhumeenne rifachuu turre hunda gabbee waa barreessu eegale kana jechuun maali Jawaar Mohammedin tokkummaan ni jira Jawaar Mohammedin wal dhagahuun ni jira Jawaar Mohammedin waliin deemuun ni jira tokkoffaa Jawaar Mohammed biyya jechuudha biyyatti safaaxaan hin jirtu jechuudha saniif dhufnee dubbanne kun siyaasaa miti biyya Jawaar Mohammed mataa isattu Oromiyaadha okay khalubbuun nama 90 way sababa Jawaar Mohammed akkana jeefamne jee badee waan Jawaar Mohammed nama tokko teefseete waan Jawaar Mohammed biyya teefi malee eenyudhaaf lubbuun namaa baddee beekti Itoophiyaa keessatti gaafa Jawaar Mohammed ajjeesuuf manatti dhaqanii lubbuun nama meeqaatu baddee halkan tokkotti sun maal jechuu Jawaar Mohammed waan biyya taa'eef okay waan agartuu ta'eef lubbuun namaa kan badee jechuu abbaan fedhe immoo qeerroon Oromoo lafaa kaatee Jawaar Mohammeditti afaan banuu ittiin dhiisnu jechuu diinni diina afaan itti banaa keenyoo maal abbaa isaatii afaan itti bana likkii isaa itti himna Kasilar. Gabbaati boos irra jiraate jechuudha mucaan sun gabbee boo'ee dhiifama gaafachuu irra jiraata hawaasa Oromoo jechuudha yookiin TikTok isaa irra gubaa dhabamsiisa TikTok inni follow Jawaar Mohammed arrabsee harkachuu barbaachisan irratti gubuun isinirra jiraata wallahi inni isiniin jaa guys inni akka isatti amma Jawaar Mohammed arrabsee mannagaagaraa takkiin ajandaa ta'uu barbaadeetti sigalee ajandaa kana keessa feemasa ta'uu barbaadeetti hin jiru wanni akkasii Jawaar arrabsitee feemasa taatu hin badda malee nuti paaworii qabna jechuun nuti ilmaan Oromoo jechuun paaworiin keenya biyya xuunaan hin badda biyya xuuxeeti nama tokko xuuxeessiif fakkaate jechuudha Jawaar Mohammed Oromoo jecha hidhamee Oromoo jecha kitaaba san barreessee hidhamee maal jee kitaabaati ittiin si barsiisuudhaaf barreessee gurguruu dhuftee taani yoo silaa beekte Jawaar Mohammed siif laayibrarii keeti siif barsiisaa keeti namni barsiisaa ofiitiin akkamitti akkas dhaabbatee namni barsiisaadhaan akkamitti akkas barsiisaadha Jawaar Mohammed jechuun laayibrarii keeti laayibrarii sammuu keeti jechuudha sanuu warra baaleeti jettan isa mucaan kun maal warra baaleeti kuni gumus keessaa dhufe malee gumus Beenishaangulii dhufe kuni Beenishaangulii keessaa dhufe kun dhiisii kobbay boati hani isin arrabsi wallahi han inshallah Jawaar Mohammedin haatiti jedhuftuan safaaxaan beeku bayasi ana arsinaa hani waan akkanatti naara nuti yaaboo Jawaar Mohammed jecha gaggabnee kana biyya kanatti safaaxaa hin beenuun isiniin jee Jawaariin wallahi ani obboleessa kee yoo dhiitee yoon dhiisan
Jawaar Mohaammed irratti inkaan biyya keetee miti. Na aarsi wallaahi. በጣም itti na aarsi. Viidiyoo hunda dalaguu keetiin nama akkanaa sagalee ittiin kan nu jedhiisee dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Namni gaaffii gaafatu baruun irra jiraata isinii galee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في شيء يا شمال كفونا رومو ماكوش قاش شبكاتي ما شبكاتيش يستشعر ترى ما في شيء ماكوش ماكوش أوبسي أوكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oromoo dhugaa rabbi amma Jawaaritti harka fuudhanii namni wadhiisuma jaraarii laata. Oromoo ta'uu namni wallaaleen jira. Dhugaa dubbachuu fi Haacaaluu Hundeessaa nyaata mi'eeffatanii namni bar. Haacaaluu Hundeessaa gaafa inni qeeroo jirtu jedhee feerroo bittu jedhanii bar. Ammallee akkasii godhuu edhanatti fakkaate isaa. Jawwe meekingi jedha barreessaa hundi isaa jalatti. Gaantu yartuu yoomiifillee bakka hin qabnu dhugaa rabbi garuu ilmaan Oromoo yoomillee jechuudha hin jiraa miti. Wallaahi eenyullee isaa jara akka inni himnetti itti yaadudha jechuudha. Lafarrattillee asirrattillee namni isa tuqee kan jiraannetti.